Bulchiinsa magaalaa Adaamaa aanaa malkaa Adaamaatti labsiiwwan gubaa injifannoowwan mootummaa ida'amuu mata duree jedhuun mariin hawaasaa taasifame. Qaamoleen hawaasaa adda addaa zoonota aanicharraa walitti dhufan kan hirmaatan yoo ta'u, hojiilee raawwatamanii fi milkaa'inoota mootummaa ida'amuun durfamuun waggoottan darban galmaa'an dhiyaachuun irratti mari'atameera. Hojiileen misoomaa waggoottan dabran sadarkaa adda addaatti mootummaa ida'amuun raawwataman fayyadamummaa keenya mirkaneessaaru jedhan hirmaattonni yaada kennan. Hirmaachisummaan bulchiinsa aanichaa bira jiru kan jajjabeeffamu ta'us dubbatan. Aanaa keenya keessa zoonii malkaa iddaa fi malkaa leencaa buufata konkolaataa nu dhufaa jira caarradha. Aspaaltii waggaa meeqan dura arginee hin beekne jijjiirama kanaan arganne galata qaba. Yeroo baay'ee uummanni kan itti fayyadamu keessaa wantooti baay'ee jiru, wantoota argaa jirru magaaloomsuu ilaalchisee lafti magaalaa jira, inshaanoo ilaalchisee lafti seera qaba, seeraan itti bulaa jira, ijaarsi seeraan jalaa guutumaa guututti dhaabbateera. Kuni guddina namaatiif guddina biyyaatiif waan guddaadha. Aspaaltiin nu galee jaalanne. Dhimma hojii bu'uuraalee misoomaatti wal qabatee hojii gurguddoon akka hojjetame, sheediidhaanis hojii gurguddaan akka hojjetame ija keenyanis kan arginee fi kan immoo hundattuu kan mul'atu jechaadha. Misooma babal'isuun jijjiiramicha caalatti lafa qabsiisuuf keessumattuu dhimmoota haala qabatamaa aanichaan irratti xiyyeeffatame osoo hojjetamee jedhan eeraniiru. Rakkoolee bulchiinsa gaarii sadarkaa adda addaatti calaqqisan furuuf ammas cichoominaan hojjechuun barbaachisaa akka ta'es ibsan. Bulchiinsi magaalaa Adaamaa baasiiwwan 9 dhiyeenya kana galchee itti gammanne isaan keessaa garuu tokko eessaa kaa'edhaa malkaa iddaatti hanga malkaa iddaa kan jedhu irratti taappeellaan barreeffamee hin agarra. Garuu guyyaa tokko nu dhufe achumaan badee kuni magaaloomsuu irratti miidhaa nutti fida. Keessattuu yeroo ammaa kana sababoota taaskii adda addaatiin uummanni daramaa jiruuf ijaaramni dubartootaa baay'ee laafaadha nu bira hin jiru. Inni sun gizee baay'eedhaaf qindeessuudhaaf yaaliin godhamee ture keessa galamee hojjetamuu qaba. Qaamni deeggaruu danda'u deeggaree oduu irratti hojjetame. Dargaggoonnis koreen dargaggoodhaa kan dhaabbatee hin jira. Inni sun immoo wal qindeessee itti deemee hojjechuu irrattis alchaatiin waan jiruuf inni kunis oduu kallattii nuuf qabate baay'ee gaariidha. Bulchaan aanaa malkaa Adaamaa obbo Magarsaa dabalee dhimmoota hirmaattonni kaasan hedduu galtee hojii gara fuula duraa taasifannaa jedhan. Fedhii misoomuu dabalee guutuuf immoo tartiibessinee karoorsina kan jedhan obbo Magarsaan abbaa dhimmichaa kan ta'e hawaasni gahee baataa ture sadarkaa irra gahame faana ol kaasuun murteessaadha ta'uu hubachiisan. Naannoo qamadii boneetii wal qabatee hanqina bishaanii keessattuu tamsaa fi baalanii wal qabatee jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan qorannoon naannoo sanatti gaggeeffamee jira wanni beekuu qabdan. Maallaqa guddaa gaafata naannoo miliyoona 200 oli. Wanni isaa irra deddeebiin ilaallaa jechuudha warra laallee jechuudha warra magaalaa wajjin. Haa ta'utti garuu karoorri hin jira. Hojiiwwan gurguddoo magaalaa keessatti hojjetame wajjin wal qabatee hanqina bajataa yoo ta'e kanatti magaalli amanee barbaachisummaa isaa fudhatee jira. Garuu yeroo tokkotti waa hunda deebisuu hin dandeessu waan ta'eef namni daa'ima 10 qabu yeroo tokkotti deebisuu hin danda'a akkasuma jechuudha. So kanaaf kan akkasitti akka nu hubattanii yaadichi qabatamee jira. Garuu deebii kan argatu ta'uusaa akkuma isin qabattanii fi sababni isaa qamadiin achitti hojjetame jechuun qamadii miti kan biraas hojjetame jechuun kan walooti jechuudha. Kan nama dhuunfaati miti. Kun hin beekamu waan ta'eef karaa kanaan akka hubattan barbaadetanii inni biraa kan rakkoo bulchiinsa gaariitti wal qabatee bu'uura eeguudhaan wal qabatee jalqabbiin hin jira waanuma abbootiin keenya kaasan kana qabannee uummanni waa hunda irratti abboomuu qaba. Durattis kaasee jira waan ta'eef nuti amma wanti xiqqaa hojjechuu dandeenya wanti xiqqaa arguu dandeenya. Isin immoo hundaa ol waa hunda agartan jechuudha. Kanaaf waliin taanee arseerummaan bakka jirutti deddeebisuun bakka jirutti kenna tajaajilaanis wal qabatee kan biraasis wal qabatee waliin taanee hunda irraa maqsuu qabna kan jedhu san yoo qabanne akka galteettiin qabanna waan nu kaasa jechuudha fi waajjira paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Dambalaatti itti gaafatamtuun dhimmoota ijaarsaa Dr. Galaanee Fiqaaduu gama isaaniitiin yaada kennaniin karoora qabame milkeessuuf gurmaa'insa hawaasaa cimsuu irratti xiyyeeffatamuu qaba jedhan. Nageenya keenya tasgabbeessuudhaaf hojii bal'aa hojjechaa turree jirra jechuudha. Kana keessatti immoo gaheen hawaasa keenyaa bal'aadha. Hawaasni keenya gaachana sirnaa cinaa dhaabbachuudhaan milishoota keenya cinaa dhaabbachuudhaan ofii isaatii keessatti hirmaatee gaachana sirnaa ta'uudhaan milishaa ta'uudhaan qe'ee isaa eeggachuudhaan galgala bahee mari'atee
akka haalli nageenya isaatii maal akka fakkaatu ba'aa mari'adhaa yoo jedhame dhimma nageenya isaatii irratti mari'achuudhaan nageenyi keenya akka tasgabbaa'u akkuma sila mana keessaa kaasaa turan immoo iddoowwan rakkoo nageenyaatti qabnullee tasgabbii gaariitti fiduu kan dandeenye hirmaannaa hawaasaa kana. Saganticha irratti kan argaman hojii gaggeessaa itti aanaa fi itti gaafatamaan damee misooma magaalaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Burrusee Roobaa yaadotaa fi gaaffii caalatti misoomuu ka'an deebisuuf karoora mootummaa hirmaannaa abbootii qabeenyaa akkasumas hawaasaatiin ni hojjetama jedhan. Hojiileen misoomaa raawwataman immoo galma barbaadame akka fidaniif filaanii magaalattii giddugaleeffachuu isaanii mirkaneeffachuun dagatamuu akka hin qabne dhaaman. Projektiidhaan wal qabatee akka magaalaa keenyatti bara kana projektii gurguddaa meegaa projektii baay'ee hojjechaa jirra. Baay'ee hojjechuu qofa osoo hin taane hojii hojjennu hojii qulqullina isaa ariitii isaatii fi baay'ina isaa karaa eeggateen karaa hawaasa keenya hirmaachiseen hojiin hojjetaman hojii hin tuffatamnedha. Humna qabnuun immoo pilaanii barbaachisaa ta'e qopheessuudhaan hunda facaatii isaa sirreessaa deemuun baay'ee barbaachisaa fi murteessaadha. Kanuma jedhu sanan qaba. Tajaajilaanis wal qabatee magaalli keenya tajaajila iddoo tokko kun immoo masoof jedhamu sadarkaa magaalaatti hojjetamee jira. Sadarkaa kutaa magaalaattis hojjetamuudhaaf gadi bu'amaa jira waan ta'eef akkasumas aanaa irrattis sochiin jiru baay'ee gaariidha. Sana cimsinee waliin itti deemuu qabna. Hundaa ol hojii baay'ee hojjennee jirra. Akka paartiittis akka mootummaattis injifannoo baay'ee qabna. Akka sabaattis injifannoo gurguddaa qabna. Waan hin hojjetamne waan hin danda'amu jedhame hunda dandeenye asiin geenyee jirra. Kan hojjenne kana tikfachuun gahee keenya ta'a jechuudha. Kan hojjenne kana kunuunfachuun bira dhaabbachuun kan keenya ta'a.